Kanaafuu waa'ee nageenyaa warra nageenyaatiin kenninee jirra. Kalammatoo immoo waa'ee dhibee COVID-19 kana keessattuu miidhaa hamarraan uummata ga'u kan yeroo uummanni akkanatti wal ga'u kan inni tatamsa'ina isaa baay'isu. Yeroo kanatti immoo uummanni maaliin akka ofirraa dhoowwu sektara fayyaa biyyaalessaatii kaasee haga gajjallaa ga'utti haga guyyaa irreessaa ga'utti akkamitti akka ofirraa oowwan maal qabatanii akka deeman kana xiyyeeffannoo akkatti kennan sektara fayyaatii kenninee jira. Foolleen abbootii gadaatiin ijaaraman kabaja guyyaa irreechaa irratti haala mijeessuu kan jedhan itti aanaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi hoogganaa damee aadaa obbo Birhaanuu Buxeeti. Dura duubaan akkaataa abbaan gadaa haati siinqee eenyutu dura ejjata eenyutu booddee ejjata naamusa akkamiitiin kabajamaa wanti jedhu kun akkaataan ittiin ayyaanni irreechaatti kabajamutu jira wanta ta'eef kanaaf inni kun hundi isaatiiyyuu kallattii abbootiin gadaa kaahaniin raawwatamaa jechuudha. Kunini caaseffama isaatiin qabu wanta ta'eef kanarratti qophii gochaatiin jiru abbootiin gadaatis mootummaan kana cinaa dhaabbateetiin foolleen dargaggoon qeerroon humni jaalattoota nageenya biyya kanaatii fi ayyaana kanaa kan ta'aniitiin jedhan kamiyyuu akka hoomaatitti ijaaramaniitiin cinaa bu'uu danda'uu qaba waan ta'eef hawaasni of eega yoo jennu nageenyummaan isaatii fi naamusni isaas eeggameetiin akka raawwatu taasisuudhaaf qophiin kan godhamaatu. Obbo Birhaanuun itti dabaluun akkuma ayyaanota biroo irratti taasisamu uummanni of eeggannoo COVID-19 taasisaa irreeffachuu qabaa jedhan. COVID protocol isaa karaa ittiin eeggamu sanarratti hubannaa kennuudha. Hubannaan kun hawaasni keenya sadarkaa adda addaatitti argachaatiin dhufeetiin jira. Ammas manni hubannaa qaba jedhameetiin kan dhiifamu osoo hin taane irra deddeebamee miidiyaadhaanis maaksii fayyadamuu danda'uudha, fageenya isaa eeggachuu danda'uudha qaba. Kana yoo ofii kennaa eegne qofaadha kana jala baraaramuu dandeenyu waan ta'eef garuu bara kana sababii dhibeetiif qofa jenneetiin uummanni Oromoo bara dheengaddaa gaggaa fi labsii abbootii gadaatis kabajeetiin irreechisaa osoo kabajuudhaaf fedhii qabu manatti hafeetiin jedhe bara kanas akkasumatti kana sababeeffanneetiin hambisuu hin qabnu wanta ta'eef bal'inaan bahee of eeggannaa jedhamu kana qixaamma jedhame kanaan isa kana kabajeetiin kabajachuu danda'uu qaba kan jedhu kanaan kan irratti walii gala. Abbaan gadaa goobana hoolaa uummataaf dhaamsa dabarsaniiru. Guyyaa kana xureessuun nurra hin jiru, guyyaa kana balleessuun nurra hin jiru. Yoo mufannillee yoo waan hojjetuu barbaannillee guyyaa kanaadhaa itti hojjetuu hin barbaanne. Kanaafuu hawaasa gammachuun bahu gammachuun akka galu xiyyeeffannoo akka hubatu waan abbaan gadaa dabarsu, waan abbaan gadaa gorsu, waan sektarri fayyaa gorsu, waan sektarri nageenyaa gorsu. Uummanni keenya caqafatutu irra jira. Fayyaa isaatis eeggatu dhibee kanatti amma amala jijjiirrate kan maal akka qabatu akkamitti akka dhibee kana ofirraa dhooru kanallee sektara fayyaa waan jedhu dhageeffatee nagaan bahee nagaan akka galu mataa ofiitiin qeerroon qarreen jaartiin of eeggannoo godhuun namarra jira. Kadhannaa keenya boonee haa irreeffannuu ka jiru. Irreechi bara 2014 kabajamuuf jiru irratti sabaaf sablammoonni biyya keessatti argaman biyyoota ollaarraas ta'e addunyaa guutuurraa namoonni irreecha kanarratti akka qooda fudhataniif waamicha taasisaniiru. Abbaan gadaa gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Kan dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti vaayirasiin koronaa kan bifa jijjiirratee fi deeltaa jedhamu miidhaa guddaa akka geessisaa jiru deetaan ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Darajjee Dhugumaa VOA'tti himaniiru. Kanaaf jecha yeroo kamiyyuu caalaa of eeggannoon akka barbaachisu hubachiisaniiru. Jaallanneetu dhimma kanarratti Dr. Darajjee dubbite. Akkas jechuudhaan jalqabu. COVID-19 gara biyya keenyaa argatee kanaan dura yeroo lama feezii tokkoffaa fi lammaffaa yookaan weebii tokkoffaa fi lammaffaa jedhamee waggoottan darban kana keessatti dhibeen kun biyya keenya keessatti baay'ee babal'atee ture. Yeroo ammaa kana garuu feeziin sadaffaan yookaan weebii sadaffaa kan jedhamu lakkoofsa baay'ee guyyaa guyyaatti namoota hedduutu dhibee kanaatiin qabamaa jira. Ji'a tokko akkuma walii galaatti erga dabaluu eegalee garuu torban lamaan ture kan keessa kan baay'ee eegalee torban lamaan har'aati kan saampilii yookaan immoo namoota hedduu fudhannee ilaalchisne saamunni kun baay'een isaa
fudhatamee asmuunuu biratti aharicha jedhamu laaboraatoorii ammayyaa keessatti kan ilaalaman keessaa fi hundi isaaniiyyuu deeltaa kana qabaachuu isaanii irratti barameeti kan jiru. Kana malees immoo biyya ollaatti biyya Keeniyaatti akkasuma saamudaa erginee jirra. Saamunni ergame kunis baay'een isaa namoonni deeltaa vaariyaantii kana akka isaan qaban jeenom seekwensiin kan jedhamu maashiniin adda baasuun jira. Sanaatiin hojjetameeti kan barame jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti harka 80 ol yeroo ammaa kana kan babal'achaa kan yookaan immoo namarratti argamaa kan jiru deeltaa vaariyaantii kan jedhamu akka ta'e qorannaan adda addaa ibsee jira jechuudha. Egaa kun namoota Finfinnee keessatti dhufanii ilaalaman immoo kan guutuu biyyaarraa argama. Akka walii galaatti saamuudni fudhatanii kun baay'een isaa Finfinnee keessaa sababni Finfinnee irratti xiyyeeffannes dhibeen kun yeroo ammaa kana parsantaa 75 olii kan ta'u namoonni koovidiitiin qabaman Finfinnee keessa kan jirani. Akkasumas immoo dhiyeenya kana immoo irra deebinee saamuda fudhanne immoo Finfinnee duwwaa osoo hin taane naannolee irraa muraasatti daballee jirra. Uummatarra deemanii fuudhuudhaan immoo warra dhukkubsatee dhufedha kun. Namoota dhukkubsatan baay'een isaanii egaa akkuma beekamu kanaan dura jalqaba irratti baay'ee isaa uummatarra deemanii kan fuudhaa ture. Garuu nama hundarraa fuudhuun baay'ee bu'aa qabeessa waan hin taane namoota dhukkubsatanii mallattoo koovidii qabaatanii dhufanii yookaan immoo shakkanii kan dhufanii dhaabbata fayyaa keessas hin ta'a. Akkasumas immoo iddoowwan itti qorannaa adda addaa koovidiif gaggeessinu irraati kan fudhatan jechuudha. Kanaaf baay'een isaanii kan mallattoo qaban yookaan immoo kan dhukkubsanii dhufan irraati kan fudhatan. Mallattoon vaayirasiin bifa jijjiirrate deltaa jedhamu agarsiisu isa duraaniirraa addaddummaan isaa maayini. Baay'een isaa wal fakkaata. Mallattoo duwwaatiin adda baasuun xiqqoo hin ulfaata. Laaboraatooriitiin ilaalamuun baay'ee barbaachisaa ta'a. Garuu immoo akka walii galaatti yeroo ilaallu deeltaa vaariyaant kan jedhamu kan ammaa kun tokkoffaa kanaan dura akkuma beekamu dargaggeeyyiin baay'ee miidhaman turan amma garuu dargaggeeyyii baay'ee irratti dhibeen kun mul'ataa kan jirudha. Kana malees immoo namatti salphaatti daddarbuu hin danda'a. Keessumaa qofaa yookaan utaaloo fakkaateeti kan jalqabu. Namoonni hedduun immoo oksijiinii baay'ee isaan barbaachisa. Meeshaa artifishaal mekaanikaal ventileetir kan jedhamu kana baay'ee isaan barbaachisa. Mallattoon isaa irratti cima jechuudha. Akkasa kanaan dura salphaatti kan darbamu osoo hin taane baay'ee isaan dhukkuba. Akkasumas immoo kanaan dura kan ture baay'een isaa namoota dhibeewwan adda addaa qaban kan akka sukkaaraa, dhibee dhiibbaa dhiigaa, namoota hanqina nyaataa fi hanqina dandammachuu qaban irratti mul'ata. Kan ammaa garuu nama fayyaalessa ta'e dhibee biraa kan hin qabne irratti illee mul'ataaf kan jiru. Humna irra caalaa daddarbuu, humna irra caalaa nama miidhuu danda'u waan kun hin qabu waan ta'eef kanaan dura baay'een isaa utaaloo akka gogaadha kan inni qabu. Akkasumas immoo waa fuunfachuu dadhabuu, waa dandamuu dadhabuudha kan kanaan dura kan sodataadha kan qabu. Kan ammaa kun garuu utaaloo fakkaatee hin eegala baay'ee namatti hirmachiisa. Mallattoowwan utaaloo wajjin wal fakkaata garuu immoo dafee irra caalaa nama ciibsu yeroo gabaabaa guyyaa muraasa keessatti namni akka dadhabu taasisa. Oksijiinii sadartamaan akka barbaachisu hin taasisa jechuudha. Naannoo Finfinnee sabaa himaa adda addaa faarra oduu yeroo ilaaltanii namni baay'een maaskii kaa'atee hin deemu. Isa kan akkamitti ilaaltan? Dhugaadha. Kun rakkoo nuti irratti hojjetaa jirudha. Akka walii galaatti yeroo ammaa kana xiyyeeffannaa koovid ofirraa ittisuu wajjin wal qabate hanqinni sadarkaa adda addaatti mul'ata. Tokkoffaa akkuma hooggansis gubbaa hamma gadiitti dhibee kanaaf xiyyeeffannaa kennee hojii idilee isaa keessatti ajandaa godhee hoogganuu hanqinni hin jira. Dhaabbileen miidiyaawwan adda addaas akka kanaan dura suuraa hanqinni hin jira. Akkasumas immoo dhaabbileen amantaa namoonni hawaasa keessatti fudhatama qabanii haala duraan bitaa turre kanatti hojjechuurra hanqinni hin jira. Dhibee kana hojii wal baraa deemuu, salphisanii ilaaluu yookaan kan itti baata fudhannee irraa kanaan dura qabamnee jirra jechuurraa ka'ee dhibee kana salphisanii ilaaluun bakka adda addaatti hin jira. Kanaaf namoonni hedduun maaskii hin godhatanii torbaniin qorannoo gaggeessuun namoota parsantaa 30 hin caalle Finfinnee keessatti kan maaskii godhatanii gara baadiyyaatti deeman immoo kanaa gadii ta'uu danda'a. Kanaaf kun rakkoo hamaadha. Rakkoo kana furuuf sochii eeggatee jira. Tokkoffaa hooggansi xiyyeeffannaatti kennee guyyaa guyyaatiin akka hoogganaa adeemuu dhaabbileen fayyaa fakkeenyummaa qabaatan akka isaan hojjetan. Akkasumas immoo dhaabbileen tajaajila waliin kennan kan akka baankii namni kamiyyuu maaskii malee akka hin galle, hoteelonni namoota maaskii hin godhanne akka isaan waliin galchine, akka walii galaatti immoo qajeelfama haaraa 803 kan jedhu seera fayyaa baasee jira. Kun hojiirra akka oolu naannoo tiraanspoorteeshinii irratti maaskiin hojiirra ooluu qabuuf tarkaanfiin tokko fudhatamaa hin jira. Qaamota seera kabachiisan wajjin garuu jalqabiirra jira. Rakkichi rakkoo qabatamaadha. Asumaanis carraa makaanis hawaasni keenya hundumtu dhibeen kun baay'ee dabalaa deemaa jira. Rakkoo hamaa ta'aa jira waan ta'eef fayyadamuun barbaachisaadha. Rakkinichi garuu rakkoo masirii irratti hojjetamaa jira. Fakkeenyaaf ayyaana waggaa, cidha, boo'icha waan akkasii waan uummata walitti fidan baay'ee jira. Kun waan gumaachee qaba jettanii yaaddanii?
Sirriidha amma ol dabaluu dhibee kanaa yeroo ammaa fi COVID-19 baay'ee lakkoofsaan egaa guyyaatti namoota 5,600 guyyaatti argamaa kan jiru. Egaa kuni deltaa vaariyaantiin sun akkuma jirutti ta'ee garuu immoo of eeggannaa gochuu dhabuun immoo akka baay'ee ol dabaluu taasiseeti kan jiru jechuudha. Akkuma tokkas egaa baatiiwwan darban kana keessatti baatiin hunda jiru kana keessatti ayyaanni hedduun hin jira namoonni walitti dhufu kun hundumtuu dhibeen kun salphaatti akka daddarbu hin taasisa waan ta'eef dhibeen kun akka hammaatu akka baay'atuu fi shoora mataasaa taphateera akkuma beekamu. Egaa yeroo taanu kana keessattis ayyaanonni hedduun ni jiru waan ta'eef hawaasni ayyaana isaa kabajachuun aadaa isaa kabajachuun akkuma jirutti ta'ee dhibee kanaaf akka hin saaxilamnetti ammas of eeggatee qabachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaatii qaamota seeraa kabachiisan akkasumas immoo ergaawwan adda addaa hawaasaaf dabarsuu dadammaqsuu hojjettoonni ekstenshinii fayyaa manaa manatti yeroo deemanii hawaasa akka isaan barsiisaniif irratti dabalamee cimnee kan hojjennu ta'a jechuudha. Gama kaaniin egaa dhukkuba kanaa hamma tokko namarraa ittisuudhaan kan beekamu talaaliidha. Finfinnees haa ta'u bulchiinsa